welcome to Dubai jedhanii mikaleessa come to Dubai jedhanii come to Africa come to Addis jedhan. Hagamitti waggaa 7 kana keessatti akkamitti osoo uummanni gamanaan saamu gamasiin ajjeefamu wal nyaannu wal finu. Dhaata onnee teennaa tana namoonni kalee tilmaamanii ilaalanii yeroo isin dhaanni kee guddate gad deebisanii yeroo isin gabbuutee illee mara laafti gidduu kana nu jiraachisan jechuudha. Harka namaa kee jiraachaa turre kalee. Nutu sii beekaa afaan keenya dubbachuu dadhabnee aadaa teenya beekumsaa fayyummaa keenya biyya teenya irratti nama biriin cabnee awwaalamne yeroo namni kun duratti as dhufee awwaalama kalee san keessaa ba'e har'a yoo Finfinnee dhuftanii Adawaa kana dhadhan ilmi Oromoo eessa oola dardarri Oromoo isin jettan as oola jechuudha. Qoma dhaatee dhufee hadha Adawaa yoo isin dhuftan koottaa ol piyaasa Adawaa koottaa mee guyyaa sanbata guddaa koottaa nama achi wal ga'ee harka 190 ilmaan Oromoo. Qara dardara dhufa amma hawwoleen keenya namoonni gurdaan namni hajaaf gara biraa deemullee akka nama gartee hajjii beetii rabbi makkaa dhaquutti Adawaa ziyaaru malee hin deemu namni hadha. Afaan Oromoo kalee tuffatame salphate xiqqaate achi gubbaadha lallabdee artistoonni Oromoodhaan. Warri kaleessa mataa gannu qabe mataa qaqqabate hadha. Hayyoonni doktorri piroofeesaroonni namoonni umrii isaanii ganna 70-80 jiru hadha saalfatanii achi dhaqanii ilaalan waan biraaf akkam jennee ilaallan jechuudha. Namoonni dhufan akka ta'anii ciniinnatanii dhufan akkam godhee jedhan. Yoo achi gubbaa gad dhaabbattee Finfinnee gallaalte eessa jirraa jettate abbaa fedhoo ta'e eessa jiran. Eenyu godhe kana nama hadha gamaa gamanaa itti duuduu jiru jedhan. Hadha paartiilee siyaasaa Oromoo jedhanii warri deemaa jiru. Yoo ati bante miidiyaa isaa hidhattee ati ilaalte bakka hunda dhiyaatu agarte biyya badde diigamte wayii ka Oromoon cabxee sareen isii nyaattee gara seentuu dhabde tokko nutti lallaban dibbeen dhabamu kana jechuudha. Dhugaan jirtu lafa sanii. Oromoo dhiisatti. Oromoo dhiisii bar sabaa sablammoonni hadha balbala cufatee dalagachaa jira bannagayaan. Diqqeennaaf salphina kaleessaa kaanii shaanqillaa kaanii walaamoo jedhanii maqaa dhibba itti baasanii biyya tana ciranii gosa 83 keessaa gosti 82 bar maqaa addaa qabdi martuu bar. Walitti as nu cabsanii warra daangaa Somaalee jiruun Somaalee jedhanii. Warra gara bahaa jiru kana qottu yookaan agartee Araaba yookaan Adaree jedhanii. Warra gara dhiyaa jiruun Shaanqillaa jedhanii. Lafa murtoofte takka muratanii lafa gartee xiqqoo takka keessaa ilmi namaa nu'uu namni baratellee namni beekuun nu sanyii ebaluu sanyii nugusaati. Inumaa oofanii sanyii Nabii Isaa afaan hin jedha alayhi salaam. Wanni hin jenne hin bahin hin jiru nutti. Adda saboonni kalee kaanii Shaanqillaa jedhanii kaanii walaamoo jedhaniin saba isaa eenyummaa isaa aadaa isaatiin nu dhiise Oromoo dhiise. Maqaa hin nuti. Lolanii dhufaniiti miti. Garee wayiitiin ijaaramanii dhufanii cabsanii mootummaa kana jijjiiraniiti miti. Jijjiirama Oromoon fiddeen Oromoon araakkiiloo seenteen sabaa sablammoonni hadha qilleensa bareedaa ofirraa alhamdulillah tamasgeen martuu akka aadaa isaa amantii isaatti rabbiitti amanutti gartee galata galfatee namoo hadha gara misooma ofiitiif ilmaan ofii barsiifachuu jiruu ofiitis seenu jechuudha. Inumaa hadha waan akkasii maa naan godhini jedhee nama gaafatu qabadha gaafata jechuudha. Rakkoo akkasii qabaa naa guutee akkas jedhee jechuudha. Nu'uun Oromoon garuu waan kana finne yoo ati deebitee ilaalte namoonni hayyoonni beektoodha jedhaniin maal himatan? Qeeqaa fi wanni akkasii hin taane namni du'aa jira jiruun qaalofte reeffa namaa guuranii poostii godhuu wal nyaachisuu gandaa walirra nu ijaaruu ijoollee teenna gartee akkasiin biyyaa yaatee biyya namaatti dhumattu godhuu keessaa alaa walirratti gartee duuduu warri biyya keessa ruwaa harkaa qabu dalaggaa wal dhoorkuu lafa nu bira dabartee ambi borutti galuu deemu bar lafa amma namni gariin namaa qaata bookkisuu eegale bakka hundaa gartee naannoo kenna na keessan baatu warra akkasiiti dalaggaa namni dalagu maaliif nama ofii qabsiisuu barbaada wal qubsiisuu barbaada amma qaata ganda galle gandaan wal ijaaruu qaata eegalle gartee amma namni gartee waa aangoo harkaa qabu bakka qabu galchi dagate qaata akkamitti finnee waan kan kutaan tokkoon finne qoqbaadha kutaa 11tu fide ilmaan Oromootti fide malee ilmaan wayii ganda wayii hin finne jijjiirama dhufe kana waan arganne waliin arganne waan dhabne waliin dhabne hadha wanni lamaa garaa nama nyaatti biyyattii kana keessatti ilmaan Oromoo tokko fayyadama biyya kana keessa fayyaduu irratti garee murtaa'ootti qofa fayyadamaa jira. Oromoon akka 190 irraa dhiibamte dhugaa walitti himnaan asitti managaa.
dhugaa argamte kana awwaaluudhaaf anamaan ta'iniif yookaan nama an fedhumaan ta'iniidhaaf dhugaa argamte tana awwaalanii ummata Oromoo illee burjejjeessanii dhamaasanii akka Oromoo wal nyaattee facaatu godhee warra deemee gartee lallabu jira dibbee galgalaa ganama dha jechuudha. Lamaan kanaan jaanjoye uummanni Oromoodha. Seenaa keenya ofii qonnee awwaalaa jirra. Warri qabeenya ofii saammachuu barbaadu nama ofii qubsiisuu barbaadu uummata dalagachuu alarraa dhufu biyya keessa jiru. Kaboru bar akka isaan se'an itti ilaalan qabeenya kana qabannee teennoo. Nu uumi mootummaan kun balbala banaa godheeti addunyaa irraa abbootiin qabeenyaa biyya alaa irraa dhufanii qabeenya sossoon akka irratti dalagatan deemu. Wanni adda jiru kun akka hin jirre hin beeku namni hedduun. Heerris jijjiiramuu deemu. Kaartaan jiru wanni hedduun jijjiiramuu akka deemu quban qaban. Saammachuu barbaadan garuu. Rakkoo nuuf fidde nu cabsite. Waan danda'uun gabrummaa keessatti dhoqqee keessan nu harkisaa jiran. Adda kiyya haa nyaadhu jedhan. Ati nyaadhu egaa rabbi si fidee gartee kaarabmaa si fidee shayxana jala deemtee lubbuu ta'e yeroo gartee si shoomuti yaa bal'aa si shaarutti qoccaal jette ni saammadha tana keessa fira kiyya fayyadattee deemte. Wanni ati nyaatte illee kan mootummaan kun si qabu deemu dhiisi rabbi biratti illee qullaa taate osoo nyaanni keessaa qabriin lixxaa jechuudha. Waan adda ilma namaa ittiin saamte ilmi namaa dhiigatti gannaqee ilmaan Oromoo baadiyyaa kaabaa kibbaa itti wareegamanii dhufan yeroo ati ciqilee warra kaan dhiibdee ufumaa dalagadhu fi akkas godhaati jettu guyyaan dhufuu deema. Rabbi akka namaati miti arguu jira waan dalagamu. Zaalimni tokkollee hin nyaanne gartee yoo haasaame. Tokko namni zaalimni uumaa isaa irratti osoo nyaanni namaa walitti qabee biraa kuta. Ni salphatalle maayin. Tokko rabba keessa salphisuu deema. Inni lammataa hoo wanni adda laalee namni irra wal saamuu deemu kun martinuu gartee diigamuu deemti. Hattuun gaariin bara. Namni gartee hattuu jira hattuun gariin. Abboo nama kana mana jalaa waan fuunu itti waan namaa qooddi. Hattuun gariin ofiillee nyaattee nama nyaachiste. Hattuu eegattuu taate. Namni hadha waa saamuu biyya kana keessa unkuruu waa ol darbachuu ibalu gargaara jedhee haadhuu eegale kun hattuu hundinuu. Haa seentii takka fuudhu. Haa kaarii takka namaa hatu. Haa nama wayiitii laayisansii wayii kiyya jedhee waamee ibaluun bira dhaqee haa ergu hattuu inni. Haqa uummata miiliyoona 133 itti gaafatama. Feetuun fakkeenyaaf naannoo Arsii ta'e lafa Arsii taate. Arsiin lafa daggabdu hin jiru. Nu uume akkuma isin hin jenne kana addunyaa irraa dhufanii irra boqochuu deeman. Nu asirraa kaanee Ameerikaa dhannee biyya teenya lafa teenya jennee tadha. Irratti qoma dhannee bara teenya jennee bara biyya teenya Ameerikaan teenya jennee bara biyya teenya taaksii kafaluu qofa sirraa eegamu Ameerikaa keessatti. Mirga guutuu warra biyya sanii waliin qabaachuun taaksii waggaa irraa kafaltee nambes qoma dhaattee bakka feete waan feete goota jechuudha. Biyya namaati. Kaleessu hin jiraan jiru. Addunyaan nu dura dammattee fagaattee waan jirtuuf hadha kafee dhufee irratti haa jiraatu hin geetti dachiin. Namuu qabree akka biraa galuu beeka namni barate. Warri baratee fagaate sammuun isaanii fagaattee hadha arguu jiran biraa yaa'anii deemanii ni beekanii maaliif hedduutu fooqii ijaaree qabeenya gugurdaa warroonni gartee teekinooloojii hedduun ijaaranii biraa deeman kun dabranii jiran isaan eenyutti fayyadamuu jiranu homaa fudhatee hin deemneen xaaqaa takka warri kiristaanaa ta'e saaxinaa fi waa keessa kakkaanii fi lixachuu agas argan soo maal godhaa jiran lakki maqaa kiyya seenaa kiyya of hin balleessu jedhaniiti waan gaarii dalaguu eegalan. Kennoo hatuu deema walii nama wayii kabalee karaa irraa qabee ofii fudhachuu gosa yoo irra baluu achi qabanii amantii yoo irra baluu achi qabanii kanas qabu. Maaliif kana mara isinii dhaqe? Abbaan malaa leencichi Oromoo jagnichi Oromoo hayyuun rabbiin nuu kenne kun mootummaa rabbi filaamree jedhan. Kamoon. Wanni kalee jimmat dalagame nafxanyootaaf TPLFin iyyituu ala kana olii gad deemtee dibbee dhooftu Oromoo irratti mataa lafa kaaye. Hin cabse. Injifannoo as dhiyaattuu miti. Mee deebii ilaaluuf duuba waan sana. Kunis abbaa Jifaar addunyaa keessatti bara abbaan Jifaar maal dalage? Adda galmee haara wabbaname addunyaa keessatti. Maqaa eenyuti? Maqaa ministeertii Xaaliyaanii dhuftee achi dhattee fi daawwii san akkaataa itti daawwachiisaniif uummanni sun itti simateef nagaa mootummaan ambi biyyi nagaa miti Itoophiyaan jedhan muummicha ministeeraati miti. Ministeera biyya Xaaliyaan irraa dhufte keessummaa guddoo osoo waa taate seenaan Itoophiyaallee badu rakkoon guddaan galu bar waraana agartanii naannoo sanitti hin jiru. Aabbichuunu jagna silaa hadha marfamee deemu mallas Zeenaawii faati mootummoonni kalee dabran bara boolee irraa Finfinnee yookaan ammoo masaraa 4 kiiloo dhaabanii bar yoo dhaqan karaan ni cufama gidaara qabatee dhaabata uummanni karaa irraa godhaa gidaara ammadha akkana qabadhaa jedhanii.
Ni beektanii namoonni beekaa jechuudha. Tumaaf caccabsee nama karaa gubbaa jiru makiinaan tantee dhuftee waraanni makiinaa waraanaattu gartee qawwee keessaa si dhugaa yoo ta'e akka tasaa rabbi si fidee karaa gubbaa guyyaa san deemte. Har'a uummanni miilaan keessummaa gasgeettu qabatee uummanni Jimmaa uummata nagaa ta'uu Oromoon uummata dimokiraasii eenyullee dura beektuuf keessummaa kabajjuu fi shiraaf deemu dhugaa waa isinitti himuun dhugaa walitti himnaamne. Osoo naannoo biraa taate abbichuun akkasii konfidensiidhaan keessaan hin deemu. Uummata Jimmaa waan ta'eef uummata shira hin qabne, uummata gartee jagna, uummata hayyu, uummata nagaan beekamu, uummata aadaa safuu beeku, uummata wal kabaja. Na ajaa'iba laalee yeroo garii rifadhaan taa'ee kaleessa yeroo muummichi ministeeraa gaarii ofii oofanii uummanni asii dhufee gara siin abbichuudhaa gamanaan keessummitti harka raasanii uummanni as dhufee makiina bira. Nama reenjarii tokko gartee waraana achitti karaa si cufee duddaan garas gargalee yookaan karaa meetira 10 karaa irraa fagaatu akkasii bara Ameerikaa biyya feetoo irratti bara meetira 10 karaa irraa fagaatte akkam biyyi gaarii sun biyya gaariin meetira 10 karaa irraa fagaattee waraanni fuula gargalee waraanni sun akka inni waan garee bara achi gargalee uummata qawwee uummata dhaabee akkasitti keessummaa dabarsaa jechuudha. Mootummaan Ameerikaa yoo ba'u yoo galu akkasii qawween bahee gala. Biyya feetee addunyaa keessatti hin jiru biyya akkasitti. Garuu Jimma keessa wanni ta'e maali? Sadarkaa bahamee afaan bosonaatitti gartanii afaan lagaa bakka hundi bahamee nagaan keessa deemamee gala jechuudha. Seenaa gugurdaa uummata akkamii? Maaliif addunyaan akka heennaa miti bara? Waan xiqqoon laaltan haa akkamitti? Akkamitti? Namni kun sibiilaan uffanne waan addaaneen eegaa maaliif gaafilee adda warri siyaasaa dhaala kanaa iyyee biyyi nagaan qabdu Itoophiyaan akkasii miti jedhan ministeerri biyya tokkoo dhufee iddoo tokko malee ka uummataan waliin laaqamtee jechuudha. Kan muummichi ministeera makiinaa ofii oofanii bargaarii. Gabbinaa teetteeti bara akka namaa duuba teetteeti mi'oonni daawwannaa gooteen achi keessaa buutee bara makiinaa namni gartee onnaa keessa bakka warri golfii taphatu ittiin deemu xiqqoo san gartanii taati shugguxii nama keessaa dhuftee dabarsuu dandeessu. Snaappara maal kan ni miti bara. Makiinaan kuuwwan makiinaa gartee bilooti buriif ka qawwee rasaasni hin seenne akkasitti kuuwwan makiinaan gurguddaa makiinaan sun bara dhagaayyoo adda darbattee cabxii bara. Isii fuutuu ati gargalchitti fiigee nam tokko bar fuudhee qilee ittiin lixuu danda'a. Waa hedduu dalaguu dandeenya. Maaltu san geesse? Maaliif muummichi ministeeraa konfidensiidhaan akkasitti keessummaa gasgeettu fuudhanii magaalaa karaa gubbaan hin deemne bosona keessaan lagarraan bakka hundaan maaliif deeman? Uummanni Jimmaa uummata Oromoo qulqulluu shira hin qabne dhara hin qabne keessummaa kabajuu beekumsa qabu ta'uu isaati. Baradhaa Oromoon irraa. Jimma keessaa dhalatee bara doktoroota, piroofeesar namoota hayyoota baratan hedduu qaban. Yoo nama xiinxallee naannoo kam yoo qaban yoo allaaloo garuu gartee uummata musliimaa ta'uuf namni maqaan dha'u ni qaban. Ijoollee daa'imman irraa guddatetti namoota barate qaban. Nama tokko achi bahee mootummaa kana mormu agartanii maqaa isaaniitii Oromoo wal dhabdu ganda wal diigu hayyuu tokko Jimma keessaa bahee faallaa dhaabbatee bannee qalamnee dhabamnee isaa jedhu gartee miti. Uummata hubatee gattaa'ee ilaalee yoo mormullee barbaachiste mormu deeggaruullee barbaachisu deeggaru yoo galleef dhaabbatees ilaala. Maaliif? Aadaa kana irra as dhufe gaafa nu diinaan laaqamnee cambamnu gaafa nu cabnee diina jalatti kufne uummata nama isa bulchu hayyuu abbaa jabaa nama seenaa dalagu abbaa Jafaar Rabbi jannata naa qananiisuu qabaachaa turan. Dhaalma san eega walirraa fuudhan. Abbaan abbichuudha Ahmad Ali Rabbi jannata isaa naa qananiisu waan isaan dalagan seenaa dhaqaa laala. Lafa qaban abbootiin qabeenyaa yeroo sanii lafa bal'ifatan. Miskiina ganda isaa irraa kaasanii lafa waan qabaniif abbaa lafaa waan ta'aniif miidhan. Isaan maal godhan? Hiyyeessaa kennan. Mana teeleedhaa, iskuula, mana fayyaa, iskuula ijoollee kanneen kennan masgiidaaf. Muummichi ministeeraa nam dhagaa irratti darbatu ambi hannaaf kiisha guurataan osoo gara taa'eetti hin dhufne uummanni maal jedhe? Mindaa yoo argate waa argate qorqoorroo namatti manguddoo fi qorqoorroo tokko bitee mana irraa jijjiiraa jedhan. Gara laafessa nama wajjin nyaata. Mana waraanaatti gartanii. Waraana akka isaanii taa'anii gurshanii nyaachisan jechuudha. Nama wajjin nyaachoo, nama waliin jiraachoo,
social life faranjiin jettu san nama ijoollummaa irraa qaba. Maaltu san godhe? Ufii lafaa fudhanii miti. Tokko hawaasa jimmaattu hawaasa gartee nama wajjin nyaatee dhugu. Inni lammataa ammoo guddifni manaa guddisan abbaa faati rabbi jana isaa qananis tarbiyaa irra guddisan.